Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan miidiyaa yuutuub chaanal laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota gosa adda addaa waliin ilaalaa turre yeroo darbe keessatti gadaa kutaa 7ffaa waliin hojjetnee waliin ilaalaa turreerra. Namoonni baay'een keessan irraas akka irraa fayyadamtan karaa keessaa naaf bilbilaa turtanii warreen jalattis naa barreessitan illee ni jirtu. Akkasuma immoo ijoolleen muraasni deebiin nuun hojjetamee hin jira. Deebiin isaa nuuf haa hojjetamu akkuma gaaffii jedhanii anis immoo hanga hin danda'e gaaffii yeroo waliigala boqonnaa sanaa hojjechaa ture gaaffii osoo hin hojjetiin Gilgaalota keessa darbaa waan hin tureef gaaffii barattoota baay'ee fi namoota muraasa irraa ka'uutiin Gilgaala hojjechuuf dirqameen jira. Isinis immoo Yoobsaan miidiyaa yuutuub chaanal laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Kutaa 7ffaa boqonnaa 1ffaa jalqabaate kuni kan mata dureewwanii yookiin immoo dubbisa isaa boqonnaa darbe keessatti kan hojjetameerudha. Kuni guutummaa guutuutti boqonnaa yookiin immoo Gilgaala boqonnaati jechuudha. Gilgaala boqonnaa yookiin immoo deebii boqonnaa 1ffaati jechuudha. Deebii Gilgaala boqonnaa 1ffaa jechuudha kun. Boqonnaa 1ffaa kutaa 7ffaa jechuudha. Kanaaf fi ammas immoo baay'een keessan waan irraa fayyadamtanii fi akkaataa bu'aa qabeessummaa isaa naaf barreessuu natti himuu hin dagatinaan isiniin jira. Kanaaf boqonnaa kana keessatti 1ffaa irraa kaasnee haga Gilgaalichi nuuf fixe ni waliin deemna jechuudha. Kanaaf gaaffilee armaan gadii deebisiidha. Deebisiin kun egaa 1ffaatti jalqabatti maaltu jira? Dhugaaf sobaan kaa'ee jira. Gaaffiin 1ffaa kunuuti. Ce'umsa doorii gara gadaa keessatti baalliin fardaan fudhatamaa yookiin immoo fudhatamaa isa jedhudha. Deebiin kanaa dhugaadha. Sababni isaas immoo galgala bakka galma butteedha yookiin immoo bakka qaachaan itti ijaaramee jiruutii ka'aniitu aduloonni torban gara eessaa deemu? Gara mana abbaa gadaa isa jalqabaa deemuutiin baallii kan isaan wal harkaa fudhanidha. Kanaaf deebiin isaa dhugaa ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti warri gadaa kennu gosee baallii ijaaruun yeroo baallii kennaan itti naqu bakka duwwaatti naqu gosee baallii jechuun achirraa yeroo kaanu gosee baallii jechuun galma sirni yookiin immoo wal harkaa fuudhiinsi baallii itti gaggeeffamu yookiin aangoo itti gaggeeffamu bakka sanatti maal itti naqu yookiin immoo gosee baalliin galmadha yookiin immoo bakka daasiisa jenna afaan biraatiin isa keessa taa'aniitudha jechuudha. Isa sana ijaaranii jiru. Inni sun immoo yeroo sana maalitti naqu? Bishaan itti naqu. Akka sirna gadaa Oromootti bishaan kan itti nammu. Kanaatiif sirna sana keessatti bishaan itti namaa jechuudha. Inni olii kun deebiin dhugaadha. Inni kun immoo deebiin isaa maalidha? Bishaan ta'a jechuudha. Bishaan itti naquutinidha. Kan isaanii yeroo baallii yookiin immoo sirna sana keessatti sirna sana raawwatanii jechuudha. Bishaan naquutiin sirni sun raawwatama yookiin immoo gosee baallii keessatti raawwata jechuudha. Inni kan biraani kanneen armaan gadii keessaa baallii walitti dabarsuu kan ibsu isa kamidha? Filannoodha jechuudha. Gaaffiin sadaffaa kuni sadaffaa kana keessatti egaa inni tokkoffaani aangoo karaa nagaa walitti dabarsanii kennuudha. Deebiin kanaa dhugaadha. Sababni isaa immoo aangoo dabarsanii walitti kennuudhaaf tokko kanneen doorii turan yeroo itti gara gadoomaatti dhufanidha. Sirrii mala doorii irrattidha kan isaan sirna aangoo qabachuudhaaf gara gadooma yookiin immoo gadamoojjummaa gahuudhaaf kan isaan deemanii fi sadaffaa keessatti gadaa keessatti turtii waggaa 8 raawwatama sirriidha. Waggaa 8 marroo 5 qaba. 5 isaa immoo waggaa 8 8 baay'isu marroo 5 immoo 40 ta'a waan ta'eef jechuudha. Deebiin isaa hundadha jechuudha kun. Deebiin isaa hunda yookiin daata'a jechuudha. Kanaaf kun deebiin isaaniiyyuu inni ta'u jechuudha. Kaa arfaffaarra jiru qophii baallii fuudhuu keessatti jiloota kamtu gaggeeffama? Jiloonni yeroo baalliin fuudhamu yookiin immoo mallattoon aangoo waliif laatamu gaggeeffamu keessaa inni tokkoffaani jila buttee, jila hulluuqoo, fuulloo, hoolliyyee, jila baallii hunduu deebiidhaan. Deebiin keenya hunda isaaniidha. Jila butteenis sirnuma kana keessatti qophii baallii fuudhuuf jedhu namichi baallii fuudhuuf jedhu dursa buttaa qadeetu erga
ah, raawwate nyaachiseeti kan inni gara itti aanutti darbu inni keessaa bahus akkasuma qalee nyaachiseetu keessaa baha. Jila hulluuqoo fuulloo holliyyeen kunis akkasuma waadaa galuudha. Inni kun immoo waadaa galuu hulluuqoo yookiin immoo eeboo jalaa fi akkasuma loon jala hulluuqanii waadaa galuu isa jedhu agarsiisa. Jilli baalli immoo silmayyuu qophii sagantaa baalliidhaaf gaggeeffamu yeroo itti aangoo fudhachuuf jedhan kan gaggeeffamudha. Dirqama gaggeeffama waan ta'eef hundiyyuu ni raawwata. Deebiin keenya kunillee hunda taate jechuudha. Inni shanaffaan abbaan gadaa baallii kennu yeroo baallii isa dabarsu sirna kana keessa baallii jechuun aangoodha. Aangoo waggaa 8 bushee yeroo baallii isaa dabarsu maal jedhee eebbisaa jedhu kan jedhudha. Sirna kana keessatti maal jedhee eebbisa tokkoffaa irratti nagaadhaanidha kan inni gaggeessuuni. Nageenya nageenyaan na dabarsii. Nageenya naa dabarsii. Hormaata naaf dabarsii. Hormaata naa dabarsii. Jabeenya naa dabarsii. Jabeenya wajjiniin akkan jabaadhu waliin naa dabarsii. Jabeenya naa dabarsii. Kaayyoo naa dabarsii. Kaayyoo dhimmi kun waggaa 8 bulchu jechuudha. Suga naa dabarsii. Lubbuun ilma dursii akka xumuraa irratti lubbuun maal nu godhii nu tursii. Lubbuu waliin nu tursii. Nu tursii jedhaniitu maal godhu jechuudha. Sirna kana keessatti baallii waliif dabarsu yookiin immoo aangoo waliif dabarsu jechuudha. Deebiin boqonnaa 1ffaa kana fakkaata. Boqonnaa 2ffaa wal ilaallata jechuudha. Amma taasisnee boqonnaa 2ffaanis egaa sirnuma kana keessatti kan ilaalluudha. Ammas hin dagatinaa yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha. Boqonnaa 2ffaa keessatti immoo 1ffaa irratti egaa boqonnaa 2ffaa akkuma kana gaaffii filannoo dhugaaf sobaa fi barreessii inni qabu waan ta'eef boqonnaa 2ffaadha kun jechuudha. Kan boqonnaa 2ffaa boqonnaa 2ffaa keessattis egaa akkuma kana maal jedha 1ffaa irratti akka miseensa gogeessa gadaatti buttaan kan kabajamu kan garee gadaa hundaati jedha. Buttaan kan inni raawwatamu yookiin immoo kan inni yeroo sirni adda addaa gaggeeffamu kan raawwatamu kan eenyuti kan nama hundaati. Kan saba bal'aa yookiin immoo kan gumiiti jechuudha. Deebiinsaa dhugaa ta'a. Sababni isaa immoo baallii yookiin buttaan abbaan fi ilmi waggaa 40 fi 80tti kan isaan raawwatamu waan ta'eef nama hundatu keessatti hirmaata sirna kana keessatti jechuudha. Inni lammaffaan sirna gadaa keessatti buttaa simannaa garee kamtu dhala. Kan simannaa garee warra kamtu qara warra baallii fudhatu warra yubatti ce'u lamaan isaanii keessaa isa kamtu fudhata jechuudha. Warra baallii fudhatudha jechuudha. Baallii fudhachuudhaaf yeroo jedhan nyaachisanii dhobaasanii nama gammachiisaniitu sirna sana fudhatu jechuudha. Kanaaf warra fudhatantu sirna kana raawwata jechuudha. Deebiin keenya ta'a jechuudha. Inni sadaffaanii akkasuma sadaffaa keessatti kilooleen bara kana buttaa qalee yoo aangoo fudhatu waggaa meeqaan waggaa 8 booda gadaa kamitti aangoo dabarsee kennaadha. Kiloolee jechuun isaa sadaffaa irratti argamudha. Tokkoffaa irratti muudannaa michillee bifooleedha. Kilooleen kan inni itti dabarsu bifooleetti kan inni dabarsee bahu jechuudha. Waggaa 8 erga bulchee booddee gara bifooleetti dabarseetu aangoo gadhiisee bahaa jechuudha. Kanaaf deebiin keenya caataa jechuudha. Eenyu kilooleen kan inni waggaa 8 booddee aangoo laatuufi jechuudha. Inni kan biraanii arfaffaan sirna buttaa qaluu kanarraa maal hubatteedha? Sirna buttaa qaluu kana keessatti jila abbaa gadaa haaraan abbaa gadaa waggaa 8 bulchuu keessatti maal gochuu danda'udha? Aangoo yookiin immoo sirna kana keessatti kan inni raawwachuu danda'u kan nama hubachiisudha. Jila
barreessaa yoo deeme jila abbaa jila abbaa gadaa haaraan abbaa gadaa waggaa 8 waggaa 8tiif bulche ture maal jechuudha bulchaa ture irraa maatii gara gadaa abbaa gadaa yookiin immoo irraa gara ka'uuf eebbifate kana jechuudha. Sababni isaa immoo sirna bittaa qabu kanarratti jila abbaa gadaa haaraan abbaa gadaa waggaa 8 bulchaa ture irraa gara abbaa gadaa haaraa ta'uuf eebbifate fudhachuuf of qopheessu isa ta'uu isaa kan argisiisu jila bittaa kana keessatti jechuudha. Ammas boqonnaa lammaffaan kana fakkaata gara boqonnaa 3ffaatti waliin haa darbinu. Boqonnaa 3ffaa keessattis egaa akkuma warreen ammaa kana filannoo dhugaaf sobaa fi barreessi muraasa wal keessa makatee jira waan ta'eef boqonnaa 3ffaanis egaa haaluma ammaa kanaatiin kan ilaaludha jechuudha. Tokkoffaa irratti egaa boqonnaa 3ffaa keenya keessatti boqonnaa 3ffaa kana keessattis tokkoffaa irratti maal jedhaa? Halluun Haajii Gadaa kan fa'idha. Halluu Haajii Gadaa kanneen jennu kan Abbaa Gadaa jechuudha. Haajii Abbaa Gadaa jechuun halluuwwan alaabaa Abbaa Gadaa keessatti tokkoffaan gubbaarraa gadi yoo deebisnu gurraachadha. Gurraacha. Gurraacha, diimaa, adii jenneetu ibsuu dandeenya jechuudha. Warreen kana sadan halluu Haajii Gadaa kan jedhamanidha jechuudha. Haajiin Gadaa duudhaa fi falaasama Oromoo argisiisaa jira. Inni dhugaadha. Sababni isaas immoo haajiin yookiin alaabaa jechuun mallattoo calaqqisiiftuu bakka bu'ee waan tokkooti jechuudha. Deebiin isaa dhugaa ta'a. Deebiin isaa lammaffaa dhugaadha jechuudha. Sadaffaa irratti tartiiba halluu Haajii Gadaa gubbaa gara gadii kan ibsu isaa kami jedhaa? Gubbaa gara gadii nu gaafate waan ta'eef kan nuti barbaadnu isa kamidhaa? Gubbaarraa gadi jechuudha. Gubbaarraa gadi gaafa jennu gurraacha, adii, diimaa, diimaa, gurraacha, adii, adii, diimaa, gurraacha, gurraacha, diimaa, adii jedhaa. Deebiin keenya A ta'a jechuudha. Gurraacha, adii, deebiin keenya daa ta'a. Gurraacha, diimaa, adiidha. Gurraacha, diimaa, adii ta'a jechuudha. Gubbaarraa gadi gaafa ibsinu jechuudha. Kanaaf deebiin keenya daadha jechuudha. Deebiin keenya isa daarra jiru kunuuti. Gurraacha, diimaa, adiidha jechuudha. Deebiin keenya inni kabiraanii akka gadaa Oromootti akka gadaa Oromoo keessatti yookiin immoo sirna kanaa keessatti akka gadaa Oromootti hiika halluu gurraachaa kan ta'e isa kamidhaa? Hiika halluu gurraachaa kan nuti barbaannu halluu gurraacha wanti waaqa ol ta'e kan hin jirre ta'uu agarsiisa. Gurraachi sirriidha. Gurraacha garaa waaqa gurraacha garaa garbaa
illee immoo karaa taliilaadha maatii gootummaa agarsiisa. Gurraacha jedhe waan ta'eef gootummaa xumura wantoota adda addaa agarsiisa. Bilchina wantoota adda addaa argisiisa. Kanaaf warreen kaan gootummaa illee itti dhiyaatu garuu hundi isaanii hin teenye waan ta'eef hin argisiisan. Kanaaf deebiin keenya jechuudha. Gurraacha hin agarsiisu isa kanarraa jechuudha. Kanaatii fi haala kanaatiin deebii keenya ilaaluu dandeenya jechuudha. Gurraacha jechuun wanti waaqa ol ta'e kan hin jirre. Waaqni waa hundaati kan keessa qoratamee hin argine gurraachadha hin argamu hin mul'atu isa jedhu garbaa wajjin wal fakkeessanii wanti waaqa ol ta'e akka hin jirre kan nutti agarsiisudha jechuudha gurraacha. Inni kabiraani hiika halluu diimaa faajjii gadaa kan ta'e isa akkamidha? Inni amma immoo halluu diimaa kan gidduutti argamudha. Xumura wantoota adda addaa agarsiisa. Xumura wantoota adda addaa kan agarsiisu haala adda addaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Achi keessatti inni kun egaa deebiin keenya halluu diimaa faajjii gadaa kan ta'e isa akkamii kan jedhu keessatti xumura wantoota adda addaa agarsiisa. Beekumsa gahaa fi sadarkaa qophaa'ummaa gahaa agarsiisa. Wantoonni adda addaa yeroo eeggachuu dhiisuu agarsiisa. Deebiin sababni inni gaa kun keessatti isa kamtu deebii ta'a jennaan baatu deebii ta'a. Beekumsa gahaa bishaachuu isa jedhudha jechuudha. Bishaachuu qophaa'ummaa isa jedhudha. Xumura wantoota adda addaa kan agarsiisu adiidha. Adii jechuun arrii lafee dhala namaatiin kan fakkeeffamu yookiin xumura waa hundumaa yookiin jalqabaaf xumurri adiidha. Wantoonni adda addaa yeroo eeggachuu dhiisuu agarsiisa. Wantoota eeggachuu isaan sadarkaa osoo hin eeggatiin gahu hin jiru deebiin ta'uu kanaaf deebiin keenya daa ta'a jechuudha. Haala kanaatiin deebiin keenya sirriidha yookiin immoo sirriitti mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraanii ammas boqonnaa kana asuma irratti kan golomnu ta'a ammas yoo miidiyaa yuutuub chaanal laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatina. Boqonnaa arfaffaas yeroo asuma waliin ilaallu boqonnaa arfaffaa keessattis egaa arfaffaa deebiisaa akkuma gararaatti boqonnaa sadaffaa keessatti ilaalle kan boqonnaa arfaffaa kana immoo haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kan boqonnaa arfaffaas egaa akkuma warreen kaanii gaaffii deebiiwwanii fi haalota seera isaa eeggateen kan qophaa'ee jirudha jechuudha. Boqonnaa arfaffaa. Kanaaf isaan kana keessattis egaa akka sirna gadaatti aantummaan nama abbaa gadaa ta'uuf dorgomuu uummataaf ta'aa jira. Aantummaa jechuun jaallachuu yookiin immoo kabaja amanamummaa isa jennudha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Dhugaa ta'a jechuudha. Deebiin tokkoffaadhaatti dhugaadha jechuudha. Aantummaa kabajni yookiin immoo uummata amanamummaan abbaa gadaadha. Abbaa gadaa abbummataa isaa qofa osoo hin taane jaallatamummaan amanamummaan immoo uummatichaadha. Namni tokko abbaa gadaa ta'ee filamuuf sadarkaalee gadaa keessa darbuun dirqama miti jedha. Abbaa gadaa ta'uudhaaf jalqaba inni guddaan iyyuu jalqaba maal ta'uudha? Sadarkaalee keessa darbuu qabaatu dabballeedhaa kaasee hanga dooriitti darbuu dirqama isaa ta'e jechuudha. Deebiin kanaa sobaadha jechuudha. Sadarkuun isaa immoo waan keessa darbuu qabu osoo keessa hin darbiin namni kamiyyuu aangoo qabachuu hin danda'u waan ta'eef seeraan beeku taanaan sirna sanaan beeku taanaan aangoo qabachuu hin danda'u. Sadaffaan namni abbaa gadaa ta'ee filamu uummata isaatiif amanamaa ta'uu qaba jedha. Deebiin kana dhugaadha. Sababni isaa immoo namni tokko aangoo itti laatame hawaasicha tajaajila waan ta'eef hawaasa gaafa tajaajilu immoo amanamaa ta'uun dirqama isaati jechuudha. Kanaaf dirqamni namni tokko abbaa gadaa ta'uudhaaf qabu keessaa inni tokko amanamaa ta'uun immoo uummataafis ofiifis ni barbaachisa waan ta'eef deebiin keenya dhugaadha jechuudha. Sirna gadaa keessatti yeroo namni abbaa gadaa ta'uuf dorgomu itti qoramu maaliif jiraate? Tokkoffaa hojii qabatamaa namichaa ilaaluuf guyyaa filannoo dheeressuu akka namichi garee hin ijaarranneef hunduu deebiidha. Deebiin keenya aadaa jechuudha. Innis immoo hojii qabatama namichaa ilaaluufidha malee tokko yeroo garee ijaarrachuu baate hawaasni duraan gaarummaa isaan qabu taanaan namni kamiyyuu baay'ina harkaatiin yookiin immoo nama
jaallatamummaa addaa sobee jaallatamu yookiin waliin dhahee nama filamuuti. Yeroo filannoo dheeressuu inni filatu. Yeroo isaa guyyeenyaa inni bu'a aangoo gadhiisee akka namichi garee hin ijaaranne fi garee ijaarrachuunis hin barbaachisu. Kanaaf deebiin keenya aadaa jechuudha. Shanaffaa keessatti namni ciminni dhuunfaa namni abbaa gadaa ta'e filamuuf deemu tokko qabaachuu qabu isa kamidha? Namni abbaa gadaa ta'e yookiin immoo aangoo qabachuuf deemu tokko ciminni dhuunfaa isaatti qabu keessaa inni tokko gootummaa qabaachuu qaba. Dandeettii nagaa buusuu qabaachuu qaba. Beekumsa aadaa hawaasaa beekuu qaba. Hundaadha jechuudha. Hunda isaanii beekee jennaan gahaadha namni kun dhuunfaa isaatti cimaadha yookiin immoo dandeettii waa tasgabbeessuu rakkoo biyyaa furuu qaba waan ta'eef jedhama. Deebiidha jechuudha. Namni tokko abbaa gadaa ta'uuf sadarkaalee gadaa bakka duwwaa hanga bakka duwwaa jiran keessa darbuu qaba. Asitti dabballeedha. Dabballeedhaa kaasee dabballee kaasee hanga dooriitti keessa darbuu qaba jechuudha. Dabballeedhaa kaasee hanga dooriitti keessa darbee kan inni aangoo qabachuu danda'u yookiin immoo bulchaa hawaasaa ta'uu danda'u jechuudha. Inni kabiraanii gochoonni ceeraa fi fokkoo namni abbaa gadaa ta'uuf dorgomu bilisa irraa ta'uu qabu kan fa'idha. Gochoonni ceeraa fi fokkoo jechuun yakka yookiin immoo wantoota ciggaasisoo wantoota balaa fidan jechuudha. Warreen kamirraatiidha kan inni ta'uu qabu isa jedhu keessaa inni tokkoffaan hanga nama hinanne loogii soba warreen kanarraa maal ta'uu qaba? Bilisa ta'uu qaba. Hattuu taanaan hin ta'u loogii jalaalee gita yoo ta'e hin ta'u sobduudha yoo ta'e hin ta'u jechuudha. Akkasuma nama kofoo hawaasaa hiikuu yookiin immoo kofoo hawaasaa ifa baasu ta'uu hin qabu jechuudha. Kofoo uummataa hin saaqni ta'uu qaba jechuudha. Warreen kun uummata saaquu jechuun icciitii uummata haasa'uu isa kan nama hin saaqne ta'uu qaba. Kanaaf deebiin keenya kana fakkaatti jechuudha. Egaa inni kabiraanii kanatti aansinee boqonnaa 5ffaa kutaa 7ffaa kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Ammas yoobsan miidiyaa yuutuub chaanal laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatiina. Egaa boqonnaa 5ffaa keessattis akkuma kana gaaffiiwwan mataa isaanii danda'anii qabaatu jechuudha. Isaanis immoo kuraatii daandii deebii boqonnaa 5ffaa kutaa 7ffaa jechuudha. Abbaadhaatti yeroo galtee hamtuu fi waraanni biyyatti dhufu abbaa gadaa seera hojiirra oolchuun dafee furmaata barbaada. Deebiin keenya dhugaadha. Dhugaa sababni isaa immoo furmaata kan laachuu danda'u abbaan gadaa biyya bulchaa jira waan ta'eef gahee inni furmaata hawaasaa fiduu danda'udha. Hojiilee abbaa gadaa keessaa wal dhabdee gurguddaa furuun isaa ijoodha. Hojiiwwan gurguddoodha yeroo jennu namni tokko dirqama rakkoo hawaasni kan biraan furuu hin dandeenye inni aangoos qabaatu aangoo sana fayyadamee namoota waliin hiikuun dirqama sana ta'e jechuudha. Sababni isaa nama dandeettii rakkoo ulfaataa ta'e hawaasa wajjin mari'atee hiikuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaa irratti gahee fi itti gaafatamummaa hawaasa tokko keessatti abbaan gadaa qabudha. Gahee fi itti gaafatamummaa abbaa gadaa kan hin taane isa kamidha? Seera to'amee lallabuu, nagaa biyyaa eeguu, gibira guuruu, yeroo barbaachisetti waraana labsuudha. Deebiin isaa caala gibira labsuu, gibira sassaabuu keessatti abbaan gadaa gahee hin qabaatu. Sababni isaa immoo inni hojii biraa hojjeta malee gibira kan sassaabu kan biraati jechuudha. Kanaaf deebiin isaa caala. Inni arfaffaanii sirna gadaa keessatti seera tumuu irratti eenyutu hirmaata? Namoota yeroo seerri tumame kana hirmaatanidha. Tokkoffaadha hawaasa bal'aa dirqama hawaasni bal'aan seera bahee seera tumame seera fooyya'e keessa taa'ee dhaggeeffachuun isaa dirqamadha jechuudha.
Abbaan gadaa immoo silayyuu mataa hawaasaa ta'e tajaajilu luboota. Luboonnis akkasuma keessa jiru waan ta'eef hunduu deebiidha. Deebiin keenya hundadha. Gareen hundi isaayyuu keessaa hirmaachuu qabaachuu. Seera abbaa gadaatiin lallabamee eenyutu hojiirra oolcha? Seera abbaa gadaadhaan lallabame kana yookiin immoo tumamee bahe kana kan hojiirra oolchan kan itti tajaajilamanii eenyudha? Warra dabballee hawaasa bal'aa abbaa gadaa baaficaa deebiinsa baaficaa. Sababni isaa immoo dabballeen hojiirra oolmaa seerotaan beeku. Zeeroodhaa kaastee hanga waggaa meeqaattidha? Waggaa 8 waan taateef isheen hawaasni itti meetu seera barsiisanii deemu malee seera kana lallabame kana hin beektu jechuudha. Inni ja'affaanii sirna gadaa keessatti qaamni yookiin namni seera hiiku maal jedhamaadha? Sirna gadaa keessatti namni seera hiiku seera eh, eh, tumtuu sadan isaaniiyyuu qaama mataa isaanii danda'u waan ta'eef inni kun immoo maal gaafate namni seera hiikudha. Namni seera hiiku kun luboota jedhamti. Luboota jedhama seera hiiktuun. Lubootadha. Luboonni kun immoo akka naannoolee biraatti saakilan yaa'ii Booranaa warreen jedhaman jiru. Sagalan yaa'ii Booranaa jedhamu. Sagalan yaa'ii Booranaa jechuun kun immoo of jalatti sadii kan qabaatanidha. Sadiin isaanii kun immoo sadii sadii sadiidha. Garee sadii jechuun sadiin isaanii sagal kan qabaatanidha. Kanaaf luboota jedhamu. Gahee fi itti gaafatamummaa abbaan gadaa keessaa afur barreessidha. Gahee isaa keessaa tokkoffaan daangaa eeguu. Daangaa biyyaa eeguu. Akkasumas seera tumuu fi seera fooyyessuu, seera haaraa baasuu, seera haaraa baasuunis gahee abbaa gadaa keessaa isa duraati. Haaraa baasuu. Seera haaraa baasuu. Hawaasa yookiin immoo nageenya hawaasaa eeguu. Hawaasa eeguu warreen kun gahee abbaa gadaa keessaa warreen jalqabaa duraatii fi kanneen biraallee ni jiru. Sirni Oromoon nama harka wal taree araarsuun maal jedhamaadha? Kuni gumaadha. Gumaan immoo gosoota adda addaa qabaati. Gumaa gumaadha. Gumaan kun immoo gosoota adda addaa qabaatu isaanii kabraa keessatti ilaaluun ni danda'ama. Inni kabraani abbaan gadaa mataasaa siyaasa Oromootti maaliif jedhama? Siyaasa Oromootti maaliif jedhama abbaan gadaa? Yookiin namichi aangoo qabatee jiru maaliif siyaasa Oromooti maaliif jedhamaadha? Siyaasa Oromooti kan inni jedhamuu fi hoogganaa bulchiinsaa waan ta'eefidha. Hoogganaa bulchiinsaa waan ta'eef kan inni sirna kana keessatti hoogganaa jedhamee beekama waan ta'eef. Hoogganaa gadaa yookiin immoo gadaa guddaa saddeetii waan ta'eef hoogganaa waggaa 8 dirqama isaatti bulchaa waan ta'eef gahee inni hawaasa kana keessatti qabaatuuni
Abbaan gadaa maqaa kana argataa yookiin immoo eh, sirna Oromoo keessatti isa kabajamaa fi isa jaallatamaa jedhameetu beekama jechuudha. Kanaaf kan 9ffaa jechuudha deebiin kan kuni deebii kana yookiin immoo deebii gaaffii 9ffaa kanaati. Abbaan gadaa tokko bara bulchiinsa isaa keessatti itti gaafatamummaa ofii yoo baachuu dadhabe maal ta'a? Abbaan gadaa tokko seera ofiisaa yoo baachuu dadhabe seerri inni ittiin adabamu tokko ni jira. Seerri sunis immoo 8dha. 8 jechuun seera adabbii abbaan gadaa ittiin adabamudha. Seera abbaan gadaa ittiin adabamu 8 jedhama. 8 jedhama. Seera kana keessattidha kan inni adabbii fudhatu yookiin immoo seera 8 kanaatiin kan inni adabamu yookiin kan inni yakki ittiin muramu jechuudha. Kana fakkaatti boqonnaa 5ffaa haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan boqonnaa 6ffaa walitti ammoo ilaalutti ammas yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Boqonnaa 6ffaa keessattis deebiin keenya akkaataa amma ilaallee ta'u jechuudha. Deebii boqonnaa 6ffaati kun immoo deebii boqonnaa 6ffaa kun immoo akkuma olitti ilaalaa ture egaa inni kunis tokkoffaa irratti uummatni Oromoo miseensota gadaa adilootaa fi hiyyootaaf gumaacha ni godhaa jedha. Gumaacha jechuun kennaawwan adda addaa kan inni kennudha. Kuni kan dirqamaan ni jira, kan fedhiidhaan godhamuunis jira. Deebiinsa dhugaa ta'a jechuudha. Gosoota gumaataa gajjallaatti kan ilaallu ta'a. Inni lammaffaan gumaatni gadaa hundi keessummoota jila gadaa irratti hirmaataniif oolaa jedha. Hunda isaanii hundi hin oolu. Sababni isaa immoo wantoota nyaataman, wantoota dhugataman yeroo sanaaf ni oola. Garuu hunda jenna osoo hin taane muraasni isaanii kan isaaniif hafuutu ni jira waan ta'eef hunda hin jennu. Kanaaf deebiin keenya kun soorataadha jechuudha. Tokkoffaa irratti dhugaa jennee 3ffaan kanneen armaan gadii keessaa gumaata gadaa kan ibsu isa kamidha? Gumaata gadaa jechuun kennaawwan yeroo gadaa sanaa kan kennamu keessaa tokkoffaa irratti kennaa gosaa fi miiloon taasifamudha. Sirriidha. Kan gosaa fi miiltoo keessaatti namoota jila irratti hirmaatan ittiin affeeruuf oola. Sirriidha. Lubni hanga yuuboomutti osoo hin rakkatin akka gaggeessuuf oola. Hunduu deebiidha jechuudha. Hundi isaaniiyyuu deebiidha jechuudha. Akkasumas deebii dhugaaf sobaallee nu deebisuu danda'a wanti tasuma jechuudha. Sababni isaa immoo hunda kennanii fixanii garuu maaliif oola? Lubni yuubootni osoo haara hin rakkatiin akka gaggeessuuf oola jechuudha. Osoo lubni erga aangoo qabatanii hanga keessaa bahuuf gaa'etti akka isaan hin rakkanne jechuudha. Inni kabiraan arfaffaa irratti gumaata daraaraa kan ibsu isa kamidha? Gumaata daraaraa kan nuti jennu gosoota bunaa fa'aa keessatti kan of keessatti hammatudha. Isaan kana keessatti ilaallu bifa daraaraatiin gumaata gadaa kennamanidha. Gumaata kan akka bunaa fi jalatti of jalatti hammata. Gumaata kabaja qabudha. Hunduu deebiidhaadha. Deebiin keenya asirratti xiqqoo ishee wal dhahaa wayii kan fakkaatu jira. Sababni isaa immoo bifa daraaraatiin gumaata gadaa kennamudha yeroo jennu sirrii gumaata daraaraa fakkaata jedhamu malee buna fa'aati waan ta'eef bunni tokkoffaa jiidhaa isaa buna qalaasaatu kennama. Lammaffaa immoo egaa qollerraa beekan kennamu. Gumaata kan akka bunaa of jalatti hammata bunni qabas gumaata kabajaati. Bunni kabajadhaa keessummootaaf oola waan ta'eef hundumtiyyuu deebii ta'a jechuudha. 5ffaan gumaata gadaa kanneen ta'an maal faayidaadha? Gumaata gadaa kan ta'an tokkoffaa irratti isa dirqamaa kaattoo jedhama. Tokkoffaa irratti isa dirqamaa kaattoo. Tokkoffaa irratti kaattoo jedhama. Lammaffaan aannanii fi
Aannanii jechuudha. Inni sadaffaani horii, gumaata horii, gumaata daraaraa, gumaata daraaraa fi gumaata humnaa jedhama jechuudha. Warreen kun gosoota gumaataa yookiin immoo gumaata yeroo sirni gadaa gaggeeffamu walii laatamu yookiin kennaawwan waliif kennamu jechuudha. Gumaata gadaa keessaa kaattoo maal maal of jalatti haammataa isa jedhuuf immoo kaattoo jechuun isa tokko irratti jennedha. Kaattoo maal maal fa'aa of jalatti haammataa isa jedhu waan lama of jalatti haammatu tokkoffaan fardadha. Farda kennaa fardaa kan kennamu yookiin immoo gumaata fardaati. Gumaata fardaa fi gumaata loonii kan inni of jalatti haammatee jiru jechuudha. Gumaata loonii. Gumaatawwan kana of jalatti kan qabatee jira. Gumaatni gadaa maaliif oola? Gumaatni gadaa maaliif oola jedhu keessatti gumaatni gadaa aangawoonni gadaa filaman qabeenya akka hin qabne waan beekamuu fi akka isaan ittiin tajaajilamaniif akka isaan ittiin sosocho'aniif kan isaan gargaarudha jechuudha. Aangawoonni gadaa illee akka guuramuu fi maal godhu jechuudha. Ittiin guuramuu fi of tajaajiluu. Akka guuramuuf hanga yuuboomaatti tajaajila kennuu jechuudha. Kanaafuu jechuudha bisheenii gumaataa kun aangawoonni gadaa filaman qabeenya kan hin qabne yoo ta'e illee kaattoo guuramuuf itti fayyadamu hanga yuuboomaatti ittiin tajaajilu jechuudha. Ittiin tajaajilu yookiin itti tajaajilamuu jechuudha. Kanaaf gahee isaanii keessaa inni guddaa fi inni jabaa kanadha jechuudha. Yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatina. Haga boqonnaa ja'affaatti kan waliin hojjenne ni ta'a. Gaaffii fi yaadaa fi qeeqa qabdan irratti hundaa'uutiin immoo boqonnaa ja'affaatti kaasee haga 12ffaa yeroo tokko kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Hamma ammaatti kan waliin turre dogoggora jiruu fi wantoota irra darbame yoo jiraate naaf barreessuu hin dagatina. Galatoomaa ulfaadha.